Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni taajuu Orootuub. Salaamanni xiyyahan jaalalaa kan onnee irraa burqee bakka jirtanitti gaaraaf laga qaxxaamuree isin haagee isiniin jecha. Har'a maal qabatee dhufe taajuun jechuun keessan hin oolamu. Wanni niin anarra qabadhee dhufe. Haaluma beektan sanii namuutu dasiin akka mana xiyya jirtu ni beektan saa. Har'aan tana dasii isiidhaafin ka'ee dawaa sheeka bira dhaqee fiduu fiidee. Sheekarra bilbileetiin ture amma dura. Irra bilbileetiin kottu dawaa kana fuudhii fi taajuu dawaa kana fuutee fi yoo dawaan kun waa xiqqisho hormaata isiidhaa fiduu baate. Dhufeetiin irra qaraatii kottu dawaa kana fuudhii fi naanjii akkasittiin isa bira deemu jira. Isinis bakka jirtanii du'aayii nuuf godhaa. Rabbiin tokkichi dasii haa fayyisu jaadha. Inshaallah ni fayyite. Amma dura hoggaaniin isii mana xiyya fidellee ati wanni na mudatellee numa jirti. Maaliif anis osoo inni nam tokkatti isin himeen haadha mana xiyyaatillee bilbilaan taraa takkatti bilbileetumaan. Isinis quban qabdu namoonni beektan iddoo biyya Arabaa tana keessatti dhalaanis dalagaadhaaf deemti. Wal quban qabdu wal duubaa laga dheeytetti Oromoon. Isiin dalagaarra jirti kanuma isiin na quban qabneen guyyaa salaa isiin dhufte har'a isiinis dhufteemi isii tanaan mana jiraati. Dawaaniin ani itti fidus naaf itti gooti jeetiin ka'ee isii fidee hoggaan isii fide isiinis duraan nama fayyaa qabu seete akkasumatti alaa hoggaa ol seente meeshaadhaa fi kanallee ilaalteetuma maali akka kun maali naan jette. Maaltu har'a si mudate jennaan bara akkanaatii dasii takka dhukkuba akkanatti mana gola aartii Oromootii fuudhee isin tunis Oromoodha. Anaa dawaa godhaaf sheekatti barbaadee ji'eetiin fuudhee fideen jee. San irratti isillee hanqa xiqqoo girgirii goote ichi booda dirqamaan fudhachiise akka isin fudhattu godheetiin jira. Maaliif isiinis obboleettii dhalaa ni qabdi. Rabbiin kun jabaadha gaatarii boru isuma tanaa'u akkasitti wanni arra dasiirra geesse tun isiirra ge'uudhaan mala. Tarabbiin beekan bakka itti dhaabbattu. Isiilleen bakka sanitti aartee akkasitti fiidiyoo amma duraa irratti akkas jettee lolte. Saniifuu inshaallah takutte ho'e. Amma dasii deemee dawaa hoggaaniin fideef ijuma ta'e san duratti dawaadhallee itti godhee akkasitti rabbiin tokkichi haa fayyisuu jettanii isinillee du'aayii naaf gootanii naaf itti gootanii haa du'aayii akka isii rabbi naaf fayyisu. Wallaahi hedduu takka na yaachifte intala dhalaa hoggaa akkanatti isin cinqamtee fayyadama kana keessa akkana isiin rakkatte kana hedduu takka na yaachifte nyaataa dhugaatiin na toluu diddiitiin akkanumatti halkanii guyyaa osumaan numa deemu itti arraan tana gee arraan tana ammoo rabbiin falaa hallii takka naaf itti mul'isuudhaa deema. Sheeka harkadheetiin jira duraaniif sheeka biyya sana keessaa ni hin dhabe. Sheenni nuti naannoo tana dhiyaatu tokko faas jirullee innis adanis saafiree hin jiru inni akkasitti immoo sheeka bakka duraan Nasruu Jamaal goltii aartiidhaa gola aartii Oromoo bakka inni duraan dhaqee dawaa irraa fidu san ijoollee isa beektuutu lakkoofsa isaa siif kanneenaa naan jettee edee isaan bira deemeetiin lakkoofsa isaa akkasitti biraa fudhee lakkoofsa isaa san hoggaan irraa fudhee isarra bilbilee inninis dawaa niin godhaa fiiti dura kottu dawaa takka fuudhii fi eega dawaa tana fuuteef booda deemtee eega dawaa tana fuuteef booda dhufeetii yoo isii wayyaa hubaatte akkasittiin itti qaraa naan jee dawaa san fideetiin ilaalee yoo isiin dawaa sanii wayyaa hubaatte dawaan kanuma gaafatti gola aartii Oromoodhaa iddoo inni qabame san dura nutti fidee isiilleen xiqqoo hoyyoote sababaa dawaa san barbaade deemutti innilleen qabame. Rabbi afaan isa haa qabu kana Khadiir maraataa kana silattuu namuma akka hin qabneetu waan hin taane nama yaada malee namni sammuu isaa fayyaa qabdu akkasii waa cufaaf namatti yaadu. Saniifuu inshaallah rabbiin tokkichi ni fayyisa.
gola aartii Oromootis ammoo waa xiqqishoo ati oduu dhageenyee jirra. Nama itti basaasa ta'e nama bitamee isaas akkas godhe garree jirra. Anilleen kan naafaa biraas dhaqee isaa fi illee bira dhaqeetiin jira. Laakiin viidiyoo maruu hin dhaqqabne. Jarjara dawaa dasiidhaa kanattiin jira. Viidiyoo achi marachuullee hin dhaqqabne. Viidiyoo taa'ee maraa ooluun sanuu hedduu tokko na yaachifteetiin sanamninuu maal namaan jeetiin jibbee bakka saniis qabaadhaa isa kana hanqa gola aartiidhaas baafnuu takkatti gadi lakkisina ji'eeniitiin anis biraa deeme isaanis yoo rabbiin tokkichi rabbi nu haa laaffisu guyyaa waa xiqqisho booda Nasruu Jamaalis mana inni deebi'a. Ilmaan isaatii fi haadha mana isaa bira inni deebi'a. Dasiidhaas rabbiin ni fayyisa. Sheekatti finnaan dubbiin ichi biraa rabbiin ittiin dabarsu sababsadhaa jee rabbiin akkasis sababsanneeti. Isiin nuuf fayyitii waa uummata akka abdii muruun hin taatu. Maaliif wanni silaa yoo gabbaatee xiqqoo sababsattee dawaa haa taatu sheeka fidanii irra qara'uu haa taatu yoo akkasitti godhanii sheeyni san irra qara'uu baate hoggaasani siyaachifti malee sheeynitti dhufee irra qaraanaan namni tokko akkuma namarra waa beekutti dawaadhaaf namaa godhaami sanirra inni guutamtii rabbii isinii haa laaffisu jaadu'aa itti nu godhaa. Rabbi tana keessaa nu haa baasu. Ammoo hedduu takka Nasruu Jamaal gola aartii Oromoo jechuun miskiina bakka silaa namni miidhamees haa dhaabbatu dura irratti isa. Laakiin namuutu haa galatoomu. Gubattu malee nagartuu yaan duraanuu Oromoon arraan tana waan nu mudate kana namuutis kanuma arku kanumatti haa jiraatu namuutu akkuma isaa taatetti haa oofatu. Rakkoon har'a nurra geessitun boru deebitee isaa mudachuun mala gaafa sana ammoo namuutu halaaluma taa'ee walin laaluudha taati. Nama siinee rakkoo takka sibira dhaabbate atis kaatee hay namni kun gaafa san akkasin naacha rakkatee jetteellee bira dhaabbatte. Saniifuu inshaallah khayrumaa fiiti rabbiin jecha eegaaniin if qabi'anis dasii hanqaaniin fayyaasii arkuu habbaa takka biraa illee ichin sossoo'u dawaasiitiis ammarraa hin ka'ee deemee barbaadee fidee dawaa san godhee fi dawaa sanitti isii wayyaa'uu baannaan hoggaa san miilaan deemee sheeka bakka inni yeroo qabee fidee dawaa san goosisaa fi rabbi isinii haa fayyisu jaatii mee isii tanaa obboleettuma teenya du'aa nutti godha. Akkasi viidiyoo jaartiin tiyya marte irratti illee aashaallee ni haasoyte. Aashaan aarteeti haasoyte. Isiin haa aartullee wanni takka rakkoon hin jirtu yoo aartees maaliif jaartiin tiyyaas quban qabdu waa takkallee waan deemu jiru tana ifii quban qabduufi akkanatti haatee irraa aartee lolte malee silaa waan deemu jiru tana quba qabaatte isiin ni mul'altu. Ijoollee tana anis kannaadhaan duraan yeroo duriif wajji dalaynaa isaan addaa baanee eegas booda lakkoofsa kiyyeessaa qabaan irra dawwalee waan akkanaan na mudatee ji'ee gaafa silaa dura awwala waliin dhufnu mana hijjanna dhufe mee taaju anaa fi kana namaa wal dhabee nu jidduudhaaf ittaati hay arraman guddummaadhaan haasoinee dubbisan finnaa inni naan jennaan tamaa obboleessa kiyya silattuu lubbuu namaa tabaatees hafe namumaa jidduutti haasa'ee manguddumaa jidduu fixaati ani isarra eegaati na yaamteefu si jalaan dhaabbaddu hanqa rabbi nu dandeessisetti itti aaneeti yoo kadhadhabnu taatees manguddoollee idaannee waliin akkasitti dubbisan finnaadhaaniin seene jaartiin tiyyi tanallee osoo huban qabne haatee dheengadda san irra dhufnaan aashaanis hedduu takka irraa loltee akkasitti isiinis aarte. Isiinis aartee achirraa viidiyoollee martee lolte. Saniifuu isiilleen eega akkasin lolte booda dhugumaan miyyoo tana dhukkubsattee isii akkasissan keessa jirtu gorraan gatteessee booche. Wallahi akkana gatteessee boocheeti sila arra mataa
mataa kiyyoo taatee sarara karaan kiyya kanuma laakiin ammoo taniinan duraan aaree akkasin loleefis rabbi dhiifaman haa godhu an balleeyse silattuu isiin if beeyte ammaan tana keessatti balleeyse dasii teenya naasif balleeyse yoon hin jeenis hin beeytu ammoo rabbummaan tokkichi dhiifama haa godhu jettee isiilleen karaa deebite akkasii isiilleen karaa deebite fiidiyoon nama maruu deemu sanatti illee irra bilbileetiin kottu hordoftoota ta'uu balleessiteeti. Rabbiin akka boru nama deebisuun hin beeku. Dhiifama kadhadhu jennaaniin an balleesse rabbii kiyyaan dhiifama kadha malee hulii fuula kaameraa duratti ol ba'ee taniin akkasii yakkaan guddaa dalageessan aaree kaniin akkasii gubadde waan rabbii nama galchuun beekanii. Ta'ee hin dubbaddu irra ol ba'ee rabbumaan kadhadhaa gaafa isiin fayyite immoo anaan mana siitti itti dhaqee naaf balleesse dasiiti jedha akkanattiin gaafa san gaafa ati dhukkubu gaafa si dhukkubu san mana kiyyatti akkana jeetiin aaree jetteeti isiilleen dubbatte takkanaati tanaafuu du'aayi nuuf itti godhaa dasiin inshaallah ni fayyiti ammallee akka gaafa duraatii miti. Wayyaasii xiqqoo harkuttiin jira anis ichiin kaameraa fiidiyoo isinii maruu tana dhaba keessatti taa'utti hin jiru deemeetumaan dawaa kanatti barbaadu jira dawaaniin ammoo itti furmaata harkadde dawaa bakka gola aartii oromoodhaa irraa fidisan bakka san irraa hin xiqqoo furmaata harkaddee jira dawaan nuti itti furmaata harkannee saniifuu du'aa nutti godha. Wanni biraa wanni takka wanni narra isin kadhadhu hin jirtu. Isuma qofa du'aa naa guutaniituma akka rabbiin tokkichi dasii fayyisee gola aartii oromootis bakka sanii nuu baasu tanuma qofaan isin kadhadhaa jabaadhaadhaa bakka jirtanii du'aa nuuf godhaadhaa. Maashaallah isinilleen hedduu takka akka nama tokkoon nu dhimmamtanii nu bira dhaabbattanii koomantii teessin jalatti yaada keessanillee nu barreessitanii. Qaamaan addaa fagaannus yaada wal bira jirra. Yaada isinichi jala nu barreessitanis anis ol ka'eetumaan hogguma sanitti itti dalagachuu jira malee taa'utti hin jiru. Dhugaa rabbiyoon hin isiniif. Yaada isin naa barreessitan laalladheetumaan ichumarraa ka'eetumatti fayyadamaa deemu jira malee taa'utti hin jiru. Takkanaati rabbii tokkichi haa fayyisu. Har'a dasiin haalaamaa keessatti ammoo ni fayyiti. Akka itti fayyitus rabbii tokkichaa beeka nuti ni sababsanna deebifnee sheekatti finnee quraana irra qaraanaan quraanni rabbii waanuma dawaa dhabeefuu hin qabu. Rabbiin tokkichi sheekotii umrii rabbi nu haa dheereessu fidiyetiin ani sheeka akkasii as dhaabee akka inni du'aa itti ka ajaa'ibaa godhee quraana itti qaree ichi booda akka dasiinis nu fayyitu akka waliimaanuu taasifannutti rabbiif jecha du'aa nuuf itti godhaa fiidiyoo teenyaa sheer godhaa wal biraan giyaa laayikii godhaa akka namuutu arkee fiidiyoo tanarratti du'aa nuuf godhu oromooti jennuti duraanis wal malee waa takka hin qabnu bakka jirruu yaadaayyoo wal bira dhaabbanneetuma akkasi wal qalbii walii wal wayyeessineetuma yoo niifi namni tokko namni si bira dhaabbatee isiin tun har'a akkanarra jirti akka rabbi tana keessaa ichi baasu akkana tahii jedhee yoo namaaf itti yaadu baate mataa kiyya qofaaf anis yaadee waan hin fiduus hin qabu. Yaaduma isin jalatti koomantii teessan naa barreessitan laaleetumaan asiin itti furmaata harkachuun oolu ji'eetumaan xurruma sanirra deemu jira. Xurruma isinaaf yaaddanii barreessitan sanirraan isin jala deemu jira. Tanaafuu rabbiin tokkichi ni fayyisa. Du'aa nuuf itti godha. Isinis bakka jirtanii rabbiin nagayaa fi fayyaa isinitti haa ta'u. Miidhamaa muslimaatis bakka cufa hajirullee rabbiin tokkichi haa fayyisu. Dasiidhaan hangafee haduullee rabbi rammataa godhuu fi jabaadhaa du'aa nutti godhaa akka gaariidhatti akka dasii rabbi nu fayyisee tana keessaa nu baasu. Har'a tanaan isin kadhadhaa hanqa fiidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan naaf tura.